كمستنا مرافي قويا كم إيس جني لا سجلة إرجع لا جني تسجلة إرجع إيس تجارة بتيجي تو بالبلي تو مارمي ناكرت مارمي كبر ناكرت أكر أنا بتشان نبرد إيس نانجت إت إرجع سجلة بوي سجلة بوي إرجع نكالي نانجت تجارة تجابته تجارة بمشون أبشان تكلي أزت نوجه جدو بوليتي تيجي ريف وانين دلر راخاسي سجاف الريف ومتها فك كل توفي Garuu haratti nu dhaaban jara keenya booda akkana jettee akkas jettee dhiistanii amma tiijiin guyyaa isiin haasawaa sammana asli keenyatti haasottu takkarra hanga dhumaa jalaan jira tiijii wajjin. Naaf jiraadhu qaalitu rabbi ilmoota itti wajjin jira. Kanaafiin tiijii jalarraa kaastee amma ati bakka mobaayilatti dhaabde achumarraa itti fuufii hafadhe dhaggeeffatee waan fadaa yaadu. Bakka mobaayilaa bitee wallan ne laalubbu bakka mobaayilaa madage tiji namni si shakka maaliif si shakka seeta atiitu isii tana itti dhihaata si fide haasawa san akkaanan dhageetti namni biraa dhagaa kana fidee maali nafide maleedha imorshida nafide malee manatti takka wajjin hin bulle wajjin hin galle aggeeffadhaa gagistu konan ba'ani sa'aatii shanitan ka'a laa ani nafide har'a fideetan bariisaa wallolle hatta fide addaan gallee nagaa wajjin nyaannee wajjin dhumnee viidiyoo waraabnee agartan isin hunduu bariisaa san immoo na bira fidanii bilbilli badee minaan qixaanii wallolle efa gaafsa wallolle eengadda wal agarre aduu irreessaa aduu araara jedhanii fidan mana keetti fidee biree micaa biree yaniin ka arsiisu fidee asitti fidee walitti waraarsee addaan na fudhatanii falmattu wajjin na biraa galanii efa gaafa saniitti ganni efa gaafa fideeti bariisaa san argeeti ijji too ganni arguun eengadda aduu irreessati. Eeggadda aduu irreessaa. Tiiji aduu irreessaa kan hawaasa keetiif himtu. Kanum eefa gaafa isii fideeti bariisaa wallolle laal ammoo sinna beekuu qabdan. Aduu irreessaa na fidee aduu sa wajjin dhufnee wajjin nyaanni irpoort irratti wajjin dhufnee addaan gallee bariisaa sa dhufnee wallolle gammee wajjineen viidiyoo laayif irratti wallolle agartan. Tiktokii faqanniitiin see barqabadu. Bilbilli kiyya makiina irra kaayee isinumatu na laagate minaamee geetan ani namittiin naqalte bilbilli isiiti ga'ee boo'etan viidiyoo hojjedhee achitti uummanni Oromoo caqacaqa kaasee eessa gootan tiijii siif lamaan biratti baddee micoontu maarra kattee kan gaafsanis girgirrii kaase Oromoo amma komentii barreessu kan gaafsanis iyyee walitti nu naqe. Ani ebaluun jenne gaafan dura boo'ee viidiyoo hojjedhus osoo ebaluun jeenan boo'eetuma viidiyoo bichaa hojjedhee gallakkisee tarrafe. Achiin booda kan uummanni viidiyoo kana tiijiin kaleessa wajjiniin jirtu. Gaafa saniin qabansa viidiyoo fe'e. Hin qabda ani gaafa lammataa tanii ganniin yalaa kaasuu didda bilbila yaada bochi yaada akkana godhatti bilbila jalaa bade inaaffaa qabdi siin gaafa naan gettuni hoonan du'ellee isinumaafan du'a yeetan irra deebi'ee hojjedhe viidiyoo lammataa malee guyyaa gaaf takka gannii gammejee maqaa nama tokko waa'ee viidiyoo hojjenne gaafa duraatis gaafa hojjedhu san. Ani boo'eetuma viidiyoo gallakkise. Uummanni immoo maal yaa tiijii isinti lamaantu waan tokko godhee micootana. Micoontu garama wajjin laayif irra jirtanii amma galgala kana maaliif boocha kan jee uummata Oromooti. Isaanuma warra komentii irra barreessu kana. Boonanis jiraachuu danda'a. Atis jiraachuu dandeessa. Viidiyoo sunis jiraachuu danda'a. Micoota isintu waan tokko godhee kan gaafatan isaan gadi baanii meetiijiin akkana taatee bilbileet akkana jalaa ta'ee jalaa badin namni tokko hin dubbatu. Ani boo'eeta zibjee namuu marsiin ijoolleen komentii barreessitiif ganniidha hin dubbatu gammeedha hin bilbiluuf hin ittiin himu. Gaafa kaan as ufanii mana ufanii madaamitu tiijii qalajanii ani kanarratti kan isaanitti boo'an. Imimmaan gannaqee kan ani boo'eef ittis abaarus boos gaafuma isaan ufanii tiijii madaamin naqaluuf taate jettee postotte naan jiran kan ani boo'esan fidanii madaamidhaan tiijii situ qalajanii barrii duratti ufanii oduu gaafsan madaamin naqalte rabbiin na baaseetan boo'an kana qof wanti ani garatti qabadhee boo'e malee wanta kana goone micoontuun ganniin homaan an goore. Kalaas bilbilanni yalaa bade ifne wallolle araaramne eefa gaafa saniitti eengadda irreessa immoo ibzii gurraa keessan keessatti kan wajjin nyaanne hojii dhugnee addaan galle. Ani Tiiji Dubaay ogaa 28 fi wahiin deddeebi'u jira. Osoo Dubaay akkanatti hin ijaaramin. Dukkaana gubatu ani argan. Anilleen. Akkana agarre. Eessi akkamitti gubata jee gaafadhe isaas eessiidha jaan. Eessiin akkatti fanaddaati biyyaan.
إيسي فند يا ربي كرباس إفدام سابر يو ونيتي بول يو جهلة قرنتين بيساني إفدام سابر إسايو بولي توري تنأغي غلال المرشدة جيفتيتو إسايو توري بولي بكا بوست غو إتنأغي سانويو مالتا جنات ما يمناتو قبطي غني فايرا جانت مبارك جلت ترجع فيسبوك إذا جلت مالتا تبي أنا ما أكمل تقبطي مالي في أكمل تلاقي ينو شهر جاكي ستكمل تلاقي جول دون أجاي مبارك كتاجي دوتوبيا نو أزير دون أجاي مبارك كمل تاجي جات أكمل تسوق إم قبطي موين جا مال تقبط مال تكمل تقبط تكاد باي متى بيزنس كابو دوم بيغا أنا دكانه قبطي تكان أكرران أنا كانوا لا لي واودا فيو وأيو بيكتا غندا ومني أمارا كوني دو منا شيشة تبانا تتدك كارسانو انقبن أنا كان بتشا ربي لالي ربي في دكي وريت بيك واي غني أنا واي غني بيك إيسة غافا في دو هنگا إرسا بيالا من تنقفن أرجع جسي أدو في دي في بريسا سوال أجر والله اللي قدام بانه بلوك نبوته بلوك أنا ميوتين قد أكم غيونين كبده هني هاي ما لي في ممان إرجتان سبيه نادا هو ممان بوچو إرجينا ما بوچو nama boy lali morashida gafasani akanan jeni walis araramani deemani koy ani micoota rakkan jeen gaafsan komantii kanaati sinii galee uummantuun komantii kanaatu jidduu isaanii uummanni waan fedhe haa barreessu akkuma kiyyaa godha kan maraataaniif katabeef qaraa laali morashida gaafasanis ani hin barbaadu dhiisadha ani araaran akkuma duraatti tantaa Isa geetan didiyan micoon tuni siiqqee fi callee qabattee ni dura kufte micoon amma mataa kun barate soo armee kan jettu tun baga araarama ta'e bakka ani maa kan jibba beekta ani bakka akkanumatti qobaa koo jira isinis qobatti nagatte atis qobatti nagatte naangetti anis qobatti nagatte nulachuu wal abdannee qobatti wal ganne wal filannee wal dhiifne nulachuu huma namuu addaan nu baane malamaantu wal filatee addaa wal baane isinisin boochi anis nan boo kalaas nulachuu dhiisaa jenee booda garaa ilkamaa waliin godhaan jedhanii ganni wanni itti bu'e waan xiqqaamiti mee ijoolleen teenya warra wal beekuun illee yaadaa kannatanii kana gaalaali laali mooshida kana kan beeku qabu warra isin itti iyaattu warra isii wajjin nyaattee dhugdu warra isii mana sii seente warra isii wajjiniin bulaa jirtu kanatti beekuu qaba ani har'attiin gannii kaleessattiin guyyaa sa'eeffadha isin joordonii ufte guyyaa sadi qofa siin jeetitti meen umman oromooti akka beekutti guyyaa sadi qofa ani kan gannii beeku ganniin bor ganama kaatee isinitti dubbachuu dandeessi laayivii seentee wanni ani soba hundi keessan waraabbadha guyyaa sadi qofa argeen guyyaa sadi qofa guyyaa takka irrees guyyaa aduu irpoortii guyyaa aduu bariisaa isin ufte bas kanarra agarre ijasii arguun kun engadda aduu irreessatis cinaachan deemti micoon tun rakkoo cimaa qabdi cinaachan deemti micoo maal taate naan meetiji na dhukkubame lubbuu iji kan koo agartu anuu na dhukkubame lubbuu efasii wallolee na ilaalimee kan isaan gizee irreecha gaafa yeroo iddoo araaraatti walitti sin fiduudha deemaa jirru jechaadha bukkeetti jijjigaa deemaa jirti beektaa nattimte anattu mee borganama micoon tun borganama hin fayyiti harmee qoy micoon tun borganama hin fayyiti hin gaafattan helbu maal taate makka taate jennaani meetijii too ifan gaafasii wallollee addaan baaneti ummata akkanatti hin tolle na dhukkuba maaltu si dhukkuba jennaan anas meelaal akkanan jiru na agartee maarree wal nyaanne maal walii gaabbire naan jettee anis huqqadhe akkan taane jira isinis akkan taane jirti anis huqqadhe meelaa akka duraan agarteetti akkanan jiru giseetiin an jirtu anis kun agarteetti dura akkanan taane maal dubbume maa sumatu nutti walitti iyyine bal bakka ayisa lubbuu seexana walitti naqe jenneet addaan deemne gaafsan immoo rabbi kan na baasu gaafsan kootu wajjiniin galla nan dideema kootu wajjiniin ajumaan deemne achumaan galtaa nan ani barbaadu osumaan an gala lamettiin dhaalolteetan biraa deemeen isaan lamaan biraa bakka gammeenis chaw jedhanii biraa deeme inni garana goree ani faasigaa wajjinan gale faasigaa wajjiniin mana faasigaatti garate achi gara mana kiyyaa gale ani isin immoo ijoollee wajjiniin deemta gaafuma san waluun agarree nuti walittuu arraa nyaata wajjin nyaannee wajjin unnee addaan baane ganni eefa isin joordanii ufte al sadi qofa arge gaafa takka gaafa bariisaa gaafa takka gaafa irpootirraa fidu gaafa takka engadda gaafa araara jedhillee barrii warra kanaa duratti kan biree fidee walumaa ijjanneeyyu wal ungannee gargaddeen bariisuma gaafa kunoo ballolle san
kana ala ijatoo naa qabu ganni wajjin nyaadhee hon dhugee jiraadhee sin kaade huneetaas yoo nan beek bulook na goote bulookii na go'een isaan hunduu bulook na goote falmattuun bulook na goote gammeen bulook na goote ganniin bulook na goote ummatuma oromoo kana jiran iyyaatuma ani wanti ummanni kun natti aaruu fi afaanuma kiyya bakka afaanuma kun yoo namni komentii naa barreessus gadi baasitan arrabsa yoo namni waan ta'e natti dubbatus gadi beetan arrabsa yoo namni waan ta'e na jala barreessus obsan qabu gadi beetan makka nan gattarre immoo maaxoo immoo maal iyyatan arrabsa kanuma bakka akka isaan natti qabatan malee garaan kan koo kiftii homaa takkan qabuuf keessaa baadoo fakaleessa ta'ee fi arge maraadhee isii ibamte cibsan illee wayya garuu ummanni oromoo maaluma kun arraba wakii kana gartee kadhani yoon komentii ani barreessan anama arrabsu kanaafi natti qabatanii suma xakkana godhanaan jaan ani immoo arraba kootitti amanu laalli rabbii kootitti amana waaqattan amana ani amantaa takka addan baasu ijoolleen musliimaa hamaanaa yaaddanis nabii muhammad hamaa isinitti yaada ammas taatu isin abaaree ani akkana lafan akka abaarren to lafan buune qabat yaadu godheema borus har'as warri komentii na barreessaa jirtan kuni warri ijoolleen tawaadoo maaramiin kidaanamratiin ara akkanumatti ara isin irraa gootoonani gannitti ara godhe tokko jaa ijoolleen musliimaa nabii muhammad rasuulli allah isin irratti gadi bu'a barreessaa waan barbaada wanna feetan barreessa ana immoo kan na baasu jara kana isinii miti kan arras gannis kan fide isinii miti waa'ee isitis kan beeku isinii miti rabbii tokkicha rabbi kanatu waan isin godhu taa'eetu man isin eegaan bas rabbi ifa isin borganama fo'oo akka keessanii amma isin maal yaanni jara kanaa boona yaanni jara kanaa amma isinii duutetti bakka duutetti reeffa erginee natti immoo ajandaa godhatanii takkaan immoo tigi xijjeesee tigi akkana godhee aneessatti naqee jeessa mana madaamii keessaa baay'atanii biddatti godhe moo manatti suuqitti mana yoo mana qee suuqitti seera kamii Dubaay keessatti baanii kan ibidda namatti godhan eenyu poolisiin hin jiru kaameraan hin jiru mana namaa seenanii ibidda namatti godhan eenyuti immoo kana qee ibee namatti kennu hodhuu ibame xilaata kiyyaati jee fuudhanii ibee limmoodhaan ibee waraanaa geesseen rabbii ibee tamaqu isini amma wanti isinitti mulaan nan baa isini iffayti boru fayti kanatti fooloo deebisii kaanitti na qabda isini iffayti boru faytee taarikii kiyas taarikii isitis baaftee isinitti nimti dhugaatiyas ara ani qabus itti qabus waan isin jees ganniitu baasee isinitti ma boru agartanii boru fayyuu dandeetti isin amma ajandaa isin barbaadde kun duutetti akka keessanitti achi immoo gafaa godhataniiti immoo suuraatiin lamaan xal jettanii immoo achi kaaf godhatte ajandaa keessan cittoo ilmaan cittoo inshaallah bakka yaa rabbiin ni harkaatu bakka isiidhaa isinaa fixu bakka isinaa fixu budoota ilmaan qaafiraa isin malee maatu nyaate isin naman arrabsini maal taate isaanumatu nyaadhu akkaawuntii kana si ergeetiin jira bilbila waatsaappiidha takka jee kanarratti fooloo baagii godhi Laki bona ajanda maal seeti amma sirrii miti haalli adeemsa haasaa maayidha tokkoffaa namaa carraa kennu lammaffaa ijji qaruun dura boosiisa fakkaata naamusa namummaaf oromummaatiin akka nama tokkotti dubbannu gaafa jenne ijoolleen kun yeroo tokkora lama ajandaa ta'anii miidiyaa hawaasaa deemaa turanii jiru lammaffaa immoo seenaa nama du'ee haasaa hin jiru seenaa nama lubbuudhaan jiraate osoo dhukkubsataa jiru taasaa jiru. Keessan ishee nagaan na bulaa boona galatoomaa hundi keessan isinan jaaladha. Sa'aatii sheettan kaa sa'aatii lama bicha rafaa. Numartuu deemuudhaaf ganillee deemu daqiiqaa kudha qofa turii guyyaa raftan guyyaa rafnu barani guyyaa rafu. Tufaatti fu. Rakkinaan qabu baay'eellee dubbachuun barbaadu maalidhaaf haalli itti haasa'amaa jiru sirrii natti tolle waan ta'eef maalidhaaf gaafa amma waa'ee seenaa nama dhukkubsatee dubbataa jirra malee seenaa nama du'eeti miti. Ijoolleen kun lamaan wal beekanii waa'ee waliis beekan garuu yeroo tokkora lama ajandaa miidiyaa hawaasaa kana ta'anii uummata Oromoo osoo hin ta'in fayyadamtoota miidiyaa hawaasaatiin yeroo baay'ee waa'ee isaanii ka'aa turuu isaanan beeka. Oromoon mana ofii jira malee tiiktook irra hin jiru. Oromoon nagaa, Oromoon namummaa, Oromoon safuu qabu, Oromoon duddaa, Oromoo eegee namummaa qabu miidiyaa hawaasaa kanarra hin jiru. Mana ofii jira. Ka jirullee immoo hundi namaa gatii namaa fi gatii ilma namaa beeku akkasittiin waan baay'ee ol kaasee dubbatu. Yaa ta'u garuu fuula miidiyaa hawaasaa kana yeroo fayyadaman ijoolleen kun si'a tokkora lama ajandaa miidiyaa hawaasaa ta'uusaa beeka. Lama immoo seenaa nama lubbuun jiruutu dubbataa jirra waan ta'eef isaan lamaan wal beekan. Ganni gaafachuun danda'ama. Garuu yaa ta'u ammallee akka seeratti fakka keekkachiisatti tigistitti dubbachuu ka barbaadu maalidhaan
Ani kanan goone hin jedhin. Dhugaan ilmoo waaqatu waan ta'eef callisi isin waliif obboleeyyan. Isin waliif ilmaan takka. Garuu maalidha? Dhukkubsachuu mucayyoo kanaatii fi sis ta'u diinni yookaan namni wal dhabe tokko gaafa wal miidhu ufiis hin miidhu. Namaan si miidha. Fageenya taa'ee si miidha. Si bira dhufee si miidhu. Isin walii obboleeyyan sababa ta'uu kee sa'a bonni ajjeese ganni maqaa fuudha Oromoon. Akkas ta'aa deema malee gaafa akka ammaa sirraa haasofnu kanaa miti seerri waan biraa jedha naamusa seerallee eeggannee deemuu qabna. Guruufillee ajandaa walitti ta'uu hin qabdan isin lamaan. Gaafa bar tiiktookii kee jala galame waan isin waliin jettan itti ishiidhan jette ishiin deebisii laatte hawaasni maxxansaa ture hundiin jira bar qulqullinaan. Maalidhaa fi seenaa nama lubbuun jiruu taasaa jirra dhukkubsatee waan taateef nama ishii miidhes nama ishii irratti haloo qabus nama diinummaa addaa ishii irraa qabus ganniin hin beekti. Akkaataa ishiin itti fayyitee harmee ishii jaalatu san haadha ishii jaalatu san haadha tiyyan gargaaradha haadha tiyyan jiraachisa fan waggaa 8 biyya arabaatti gubadhe. Ishiin jettu san laallee ishiinis obboleettii teenya harmee ishii saniif jiraattee akka haadha ishii san gargaartu akka ishii itti gargaarru mijeessaa. Kanaan alatti koomentii dubbisnee yookaan dubbistee tikisisti koomentii dubbistee deebisi gaafa ta'e ajandaa biraatti uumama. Amma dhukkubsachuu ishiitiif furmaanni maalidha? Nama manni irratti gubatee rakkina keessa ta'ee qabeenyi isaa jalaa gubatee miira biraa keessa jiru. Tokkoffaa ajandaan ishii kun yeroo nama tokko irra ka'uun isaa dhukkubbiidha mataasaa. Suurumti deengaddaa sun dhukkubbiidha mataasaa. Dhukkubbii guddaadha. Maaliif dubartiidha ishiin miirri ishii tuqamuu danda'a. Haga namoota hedduuf sagalee ta'aa turte. Rakkataa hedduuf sagalee ta'aa turte. Ijoollee keenya biyya arabaatti rakkatan baay'eedhaaf sagalee ta'aa turte. Gorsaa turte. Akka haqni ijoollee keenya biyya arabaa namootanis hin nyaatamne gorsaa turte. Amala garaagaraa gorsaa turte. Waan ishiin namaa gootetu caala waan ofii goota irra jenneetu bananu gara laallee teenyee dhaggeeffannu. Kanaafuyyuu taata ishiirra gahe kanaaf dhukkuba rabbiillee ta'u harka namaallee ta'u rakkina biraallee ta'u waan ishii haa fayyisu. Jaalalli ishii harmee ishiitii qabdu sun ayyaanni harmee ishii sun gargaarsichi harmee ishiitii boosu sun ishii akka fayyisu maal godhuu qabna? Akkam godhuu qabnaadha? Ishii waan lubbuun jirtuuf nama ishii jaalatus nama ishii jibbus nama ishii tama yaadus hin beekti. Ijoolleen gaafa fuula miidiyaa hawaasaa kanarratti ajandaa'uun foollaan rabsan waan tokko jedhanii hordoftoonni tokko dhufuuf dubbatan malee hundi isaa ammeenya waliin qabu. Kana caalallee waliin jedhee namni dabarte baay'ee jira. Yaa taatu garuu ajandaa taatanii jirtan si'a tokkorra lama. Kanammoo namni ajandaa godhatee hoo dhufe lakkoon qabu. Afaan keedammaan qabe nuti bar wanni barbaadu jirru tigistiis nagaya mataa isii akka namni hin yaadne. Ganni ammoo hedduu miidhamte eega Dubaay dhufte qalbiin isii hoo fayyaa qabdi. Kanarraa dubbachuu jiru. Qalbii ishii miidhame saniin maal haa goonu akkamitti waa'ee kanarraa haa baanu hin beekti.